Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hanga sadiitti dubbisa. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti argisiisuuf Waaqayyo biraa argateedha. Inni ergama isaa Waaqarraa ergee kan hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise. Lakkoofsa lama. Yohaannis wanta Waaqayyo dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'u isaa hamma dhaga'eef hamma argee dhugaa ba'eera. Hamma dhaga'eef hamma argee dhugaa ba'eera. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafames eegan attam hagammadanii jedha. Arraa lakkoofsa tokko hanga sadiitti kan jiru ilaalla. Ituun kutaa kanan dubbatin waa'ee Yohaannisatti xiqqoo sanitti hima. Yohaannis ergamoota Gooftaa Yesuus keessaa isa tokkodha. Ariifadhaa. Yohaannis ergamoota Gooftaa Yesuus keessaa isa tokkodha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota baay'ee qaba. Bartoota baay'ee qaba. Bartoota baay'ee qaba. Duukaa buutota baay'ee qaba. Ergamoota 12 qaba. Ariifadhaa kanatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota baay'ee qaba. Duukaa buutota baay'ee qaba. Ergamoota 12 qaba. Namooti baay'een ergamootaaf bartoota garaagarummaa isaan beekan jechuudha. Bartuu jechuun Gooftaa duukaa kan bu'e jechuudha. Ergamoota gaafa jennu warra hojiidhaaf fo'amanii adda ba'an jechuudha. Namni hundumtuu bartuu Gooftaa Yesuusi. Dhaqaa saba hundumaa barsiisaa cuuphaa bartoota koo godhaa duukaa buutota koo godhaa jedhamte jechuudha. Namni hundumtuu bartuu Gooftaa Yesuus duukaa buutuu Gooftaa Yesuus jedhamee waamama. Tajaajilamaan, paastariin, raajiin, ergamaan, faarfataan, amanaan, har'a amanes, waggaa dhibbaarraa amanes waluma qixa bartuu Gooftaa yookiin duukaa buutuu Gooftaa jedhamee waamama. Ergamoonni garuu 12tu jiru. Ergamoonni 12tu jiru jechuudha. Namoonni tokko tokko ergamoota bartoota wanta jedhamu kana waliin ta'u garaagarummaa isaa waan hin beekneef jechuudha. Bartoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture yeroo inni du'e sana keessa nama 12 otoo hin taane nama 120 ol turan. Nama 120 ol turan bartooti. Ergamooti garuu nama 12dha. Namoota bartoota yookiin ergamoota 12 kana kan isin argattan kutaa isin kenna. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 4. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 4. Maariqoos 3:13 hanga 19. Maariqoos 13:13 hanga 19. Luqaas 6:12 hanga 16. Luqaas 6:12 hanga 16. Irra deebi'aa. Maatiyos 11 hanga 4. Maariqoos 3:13 hanga 19. Luqaas 6:12 hanga 16. Yohaannis 12:21 hanga 22. Kana yoo dhattanii dubbiftan bartoota Gooftaa ergamoota Gooftaa argattu. Ergamoota 12 maqaa isaanii tokko Phexros obboleessa Phexros obboleessi isaa Indiriyaas obbolaadha lamman isaanii. Phexrosis Indiriyaasis Beetisayidaadhaa waamaman. Sadaffaa Yaaqoobiif Yohaannis. Yaaqoobiif Yohaannis obbolaadhaa isaan kun jechuudha. Ilmaan Zabdiyoos jedhamanii waamamu. Daddafa barreeffadhaa. Ilmaan Zabdiyoos jedhamanii waamamu. Yaaqoobiif Yohaannis ammas obbolaadha. Phexrosiif Indiriyaas obbolaadhaa. Yaaqoobiif Yohaannisis obbolaadha. Afuraffaa Barxalimiyoos yookaan Naatnaa'el isa jedhamu. Naatnaa'el yookaan Barxalimiyoos jedhama. Inni ja'affaan afuraffaan dubbadde. Afuraffaan obboloota lamman
Tokkoffaan Phexros, obboleessi isaa lammaffaan Indiriyaas. Sadaffaa Yaaqoob, obboleessi isaa afuraffaan Yohaannis. Shanaffaa Bartalemiyoos yookaan Naatanaa'el. Ja'affaa Yaaqoob, obboleessa Yihuudaa. Yaaqoob nama lamatu jiru maqaan isaanii ergamoota gooftaa keessaa. Torbaffaa Toomaas yookaan Didimoos isa jedhama. Toomaas yookaan Didimoos jedhama. Saddeettaffaa Yihudaa yookaan Taadiyoos jedhama maqaan isaanii lama jechuudha. Yihudaa yookaan Taadiyoos iddoo baay'eetti Taadiyoos jedhamee beekama. Salgaffaa Leewwii yookaan Maatiyoos. Kurnaffaa Filiphisiyoos. 11ffaa Simoon isa hinaafaa. 12ffaan Yihudaa isa gooftaa gurgure biyya Kiriyoot. Namoota 12 jechuudha ergamoota gooftaa kun. Isaan kana keessaa Toomaasiif Taadiyoos, Toomaas, Taadiyoos, akkasumas Naatanaa'el, Indiriyaas tokko, Bartalemiyoos lama, Toomaasis 3, Taadiyoosiin 4. Isaan kun arfanii Yihudaa dabalatee nama 5. Yihudaan qarshii qabaadha. Filiphisiyoos daaqumidha. Bartooti warri kaan immoo ergamooti warri kaan immoo gooftaa duukaa bu'anii warra tajaajilanidha. Namootiin amma maqaa isaanii dha'e kun 5 keessumaa Didimoosiif Taadiyoos. Keessumaa isaan kun lamaan maqaan isaaniitu caafame lakkoofsa keessa jiru malee wanta tokko hin hojjenne. Namoonni kun 5 fakkeenyaaf Naatanaa'el, Indiriyaas, Yihudaa, Toomaas isaan kun waan tokko hin hojjenne. Simoonis inni hinaafaan illee waan godhan hin qaban. Ergaan barreessine tajaajila hin tajaajille maqaa ergamootaa keessa jiru lakkoofsi isaanii guutuudha. Lakkoofsa keessa jiru ergama fudhataniiru, dibata fudhataniiru, ayyaana fudhataniiru, humna fudhataniiru achumatti isaan biratti hafe. Filiphos garuu kan itti tolu lallabaadha, wangeelaawwiidhas akkasumas ijoollee dubaraa 4 qaba Filiphos, ijoolleen dubaraa 4 raajota. Ijoollee isaatti dabarse. Maatiyoos wangeela Maatiyoosiin barreesse. Phexros ergaa 1ffaa 2ffaa barreesse. Yaaqoob ergaa Yaaqoobiin barreesse. Maatiyoos wangeela Maatiyoosiin barreesse. Luqaas bartoota gooftaa keessaa isa tokkodha. Akkasumas ergamoota keessa jiru malee namoota gooftaa duukaa turan keessaa isa tokkodha. Yihudaan immoo bakka Yihudaa gooftaa Yesuusin dabarsee gurgure birriidhaan jedhee inni immoo ofiisaa balleesse. Ilaalaa nama ergama fudhatee nama tajaajili jedhametti kennametu tajaajila sana tajaajiluu dhiisee ofitti deebi'ee of balleesse. Waaqayyo hunda keenyatti ergama kenneera. Akka kadhannaa tokkoon sii kadhadha. Inni Waaqayyo sitti kenne sirra darbee dhalootaaf eebbata. Namni tokko iyyee amiina jedhatu. Egaa Yohaannis isinii fudhadha. Har'a waa'ee Yohaannis dubbachuu barbaada. Maatiyoos wangeela Maatiyoos nu barreesse keessatti barsiisa kan inni lafa dhuunfaan fakkeenya Yesuusii fi barsiisa garaagaraa Maatiyoos keessatti argattu waa'ee jaalalaa immoo Yohaannis nu barreesse jechuudha. Maaliif waa'ee jaalalaa barreesse Yohaannis yoo jettanii bartoota gooftaa yookiin duuka buutota yookiin ergamoota gooftaa duukaa turan keessaa Yohaannis Yesuusitti siqa. Baay'ee Yesuusin jaallata. Baay'ee Yesuusitti maxxana. Baay'ee gara Yesuusitti sissiqa. Warri kaan alaala gaaffii gaafatu. Maalumaafuu si duukaa buunee waan duukaa bu'aniif hin beekan. Maal arganna si duukaa buunee Yohaannis garuu kan gaafan itti siqe. Gaafa inni Yesuusitti siqu Yesuus immoo mul'ata kennee. Harka kee ol kaasee sin eebbisa. Erga amanuu kennamne itti siqi Waaqayyo mul'ata barootaa sii kenna. Erga tajaajiluu kennamne itti siqi Waaqayyo mul'ata dhalootaa sii kenna. Namni tokko iyyee amiina jedhatuma. Warra maqaan isaanii dhaabeentaa. Amantoota maqaan isaanii dhaabeentaa. Waa hojjennee dabarre. 2014 darbe. 2015 har'a sanbata tokko inni jalqabneera. Har'uma kana tokko jettee yoo jalqabdee waan dhaloota baay'eef eebbata tokko jettee dabarte. Namni tokko amiin jedhata.
akka Toomaas hin ta'ina, akka Didimoos hin ta'ina, akka Naatanaa'el hin ta'ina. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Akka Yihudaa isa qarshiidhaaf jedhee gooftaa isaa gurgurees hin ta'ina. Ameen. Akka sana hin ta'ina. Nuti warra sagalee Waaqayyoo jaalalaan barsiifnu ta'uu nurra jiraata. Akka eenyuun? Akka Yohaannis. Yohaannis umuriin isaa sokkeera. Bara dargaggummaa isaa xumuree jaarsummaa isaa keessaa gara nama waggaa 90 ta'e kana keessa sagalee Waaqayyoodhaa barreesse. Yohaannis dhaggeeffadhaa garaagarummaa Toomaasii fi Yohaannis isinitti agarsiisa. Toomaasis bartuu gooftaati. Yohaannisis bartuudha. Toomaas duuka buutuu gooftaati. Yohaannisis duuka buutuu gooftaati. Toomaas ergamoota keessaa tokkodha. Yohaannisis ergamoota keessaa tokkodha. Amma kanatti jarri kun maal walqixa maqaan isaanii amma tokkicha maal ta'ee jira? Barreeffamee jira. Hojii tokkumatu itti kenname. Ergama tokko fudhatanii deeman. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Maatewos 28 hunduma isaaniif kenname. Dhalootaatti wangeela lallabaa hundumaaf kenname. Amma garaagarummaa guddaa tokko isinitti agarsiisa. Yohaannis wangeela Yohaannisiin barreesse. Ergaa Yohaannis tokkoffaa lammaffaa sadaffaa barreesse. Mul'ata Yohaannis wangeela 5 barreesse. Toomaas immoo toora tokko barreesse. Nama si bukkee jiruuni wangeelli kun si bira gahee dhaabbatamoo itti fufaa jedhe. Akka Toomaas taatamoo akka Yohaannis taataa jedhe. Maal jettan? Maal jettan? Kan isin ajaa'ibu gurbaan isaan teellaa dhufe waldaa kiristaanaa diigaa kan ture mancaasaa kan ture inni isaan nama jallaadha gatii qabu jedhanii arrabsaa turanii Phaawulos dhufe ergaa 13 barreesse immoo hunda ishee ta'a. Toora 3 barreessine warri lakkoofsa keessa jiran. Maaliif Naatanaa'el hin barreessine? Ergaa Naatanaa'el jira wangeela keessa. 67 jira laata? Ergaa Toomaas kan jedhu jira? Jira jedhan. Lallaba Toomaas kan jedhu argitanii beektu? Toomaasiin maalii yaadata? Maalii yaadata? Natti agarsiisi madaa kee beekoo Yesuusiin ta'a. Kanuma yaa Toomaas kan biratti yaadata. Maal Toomaas maal taate? Ati argitee amanuu dadhabdee warri dhagaanii amanan immoo nama gammadee jedhe Yesuus. Ameen. Maa inda Yesuusi warra fannisan caalaa inni immoo erga Yesuus du'aaqee quba kaa'e Yesuusiin. Warri kaan mismaaraan Yesuusiin waraananii inni immoo harka isaatiin madaa Yesuusiin waraane hante. Toora tokko garuu barreessine dhaloota maqaan isaa immoo ergamoota keessatti caafameera. Harka kee ol kaasi waan si eebbisa. Erga dhalachuun kee namne gara biyya lafaa kanaa dhufuun kee erga namne hin jettu dhalootaaf nama seenaa hojjetee darbu si haa godhu waaqa. Har'aaf nama jiraatu hin ta'ini dhalootaaf nama jiraatu si haa godhu waaqa. Namni tokko iyyee amiina jedhata. Dhaabbatana tajaajilli namoota warra kaan yeroodhaaf tajaajila yeroodhaaf waan dhalootaaf darbu waan kee Yohaannis hundatti Yohaannis gaafa dhaqee dubbiftan baay'ee sirriitti tola. Yohaannis itti fufiinsa mul'ata Daani'el barreeffadhaa. Yohaannis itti fufiinsa mul'ata Daani'el. Daani'el mul'ata isaa gaafa cufee gaafa xumuru cufee mallattootti kaa'ee dhaabe. Yohaannis Daani'el boqonnaa 12 gaafa itti dubbiftan mallattootti godhee cufee barreessee mallattootti godhee namni banuu danda'u hin jiru amma namni banu argamutti jedhee mallattootti godhee cufee kaa'ee jechuudha. Yohaannis immoo maaliin jalqabe beektaa? Isa cufame sana banuudhaaf. Ina keenya beda bada ameen jedhika. Immoo'in yamucaa nama mallatticha kan banu maal ta'eera? Argameera dhaabeyyaati. Kanaaf isa Daani'el cufee darbe Yohaannis dhufee mul'ataaf bana. Maal harka kee ol kaas? Mul'ata dhalootatti cufame nama banu si haa godhu. Namni tokko iyyee amiina jedhatu. Erga kana dubbadhee booda kan biraa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko kanarratti Yohaannis dulloomeedha bara dulluma isaatii keessa waldaan kiristaanaa ari'atamtee jirti. Yeroo waldaan kiristaanaa ari'atamtee jirtu kana keessatti inni immoo gara lafa onaa Fiximoo jedhamtu dhaqee jechuudha. Gara lafa onaa Fiximoo jedhamtu qobaasa naajjees warra du'aa boran du'aa jedhee utuu taa'u mul'ata Waaqayyo gara isaati. Murteessa lafatti jirtu miti. Lafa onaa duwwaarra dhaabateetu iji kooba goolaala. Iji kooba goolaala iji kooba goolaala. Harkees miti beekinaan jedhami abjuunani abjootu. Abjuunani abjootu. Abjuunani abjootu.
Haleluya. Lafoona duwara dhaabate tu iji kofa godala. Iji kofa godala. Iji kofa godala. Yohannis mootii Niiroo jedhamu tokkotu jira. Yeroo sana waldaa kiristiyaanaa amantoota kan fixe siidaa dhaabee jira. Siidaa mootummaa isaatii dhaabee